Jirtu daawwattoota koo nagaa keessanii ni nagaa koodhaa labbiif galanii hagamu. Egaa daawwattoota koo har'a immoo qophii addaa qophii bareedduu tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Innis akkaataa ittiin feesbuukii keessan akka namni kamiyyuu haaki isin jalaa hin goonee fi ittiin cufattanii isin barsiisu ta'a. Egaa sana dura daawwattoota koo chaanaalii koo kana jalqaba irratti kan agartan kun masumarraan Android Tech Abbo ishee jalqabaa kana seerchi gootanii subscribe nu godhaa kanumadha. Kabareensaa alaabaa abbaa gadaatiin kan faayamedha. Egaa viidiyoowwan hin gadhiisne hundayyuu si jalaan hundisaa daawwachuu ni dandeessu. Egaa daawwattoota koo subscribe gochuudhaan nu beekanaa jedha. Egaa daawwattoota koo gara qophichaatti yogguu ceenu akkaataa ittiin namni kamiyyuu osoo abbaa barbaade ta'eeti FB akkaawuntii keenya nu jalaa hin cabsine 100% ni hojjeta jechuudha. Ani ofii kootee ilaalee waan ta'eef. Egaa daawwattoota koo asumarraan yoon isin agarsiise F-Lite keessan bantu. VPN ammalee jechaan jiru waan ta'eef VPN koo banee Dande suku ya berfakatu Neragasif baha kana kakehen jirtu Rabbana fisi ume F-Lite keessan gaafa dhufanii kuno bakka kanatti fuudhaan optionii kana jechuudha. Sana booda setting jala galtanii setting jala galuudhaan security and login kana tuqxu jechuudha. Egaa obsaan egaa sana booda daawwattoota koo use two-factor authentication. Kuno ishee kana jechuudha. Ishee tuqxu. Sana booda paaswoordii FB keessanii asirratti galchuutu jechuudha. Fakkeenyaaf ani gaafa paaswoordii FB godhaa galchu sama daawwattoota koo Manke tulfate ka anafina olte Rakinaaf gadado kanafana rigite paaswoordii kan galcheera. Eeguun paaswoordii kan galchuu nanqabu waa tokko singodu du'ee baadu sille ansini hirraanfadhu Anofum nanqabu waa tokko singodu sana booda kuno silkiin koo 18 silkiin kun jalatti galeera jechuudha. Egaa gaafa namni sun FB koo sana banuuf jedhu dirqama koodiin lammata paaswoordii koo yoo beekayyuu koodii lammata siimii koo irra gala waan ta'eef namni sun akka salphaatti cabsuu hin danda'u jechuudha. Egaa isin koodii kana gaafa ofii keessanii galchattan akkuma galchatanii jira waan ta'eef fakkeenyaaf aaddeettu isin biratti jalqaba marattisanii fi kunola fakkeenyaaf asirratti silkii keessan barreessitu fakkeenyaaf duwwaa 968 kuni kanuma kooda jechuudha. Asirratti koodii Itoophiyaa galchitu Itoophiyaa konfirm koodiin koo lakkoofsi koo sun jalqaba waan irra galee jiruuf amma fudhachaa jira jechuudha. Egaa isin lakkoofsa keessanii gaafa irratti galchitanii eddasiitti koodiin isinii dhufa jechuudha. Koodii isinii dhufa asirratti galchitu. Lakkoofsa koodii sana immoo lakkoofsa koodii siimii keessan irratti teeleen isinii darbu asirratti galchitu jechuudha.
Sana booda FB keessan milkaa'inaan akka namni tokko haki isin jalaa hin goonee fi isiniif eegamuu danda'an jedha daawwattoota koo. Egaa 100% kun ni hojjeta annan beeka. Akkoo namni kamiyyuu haki gochuun xiqqoo akka itti cimu naan abdadha. Egaa daawwattoota koo isinillee haala kanaan of baraaraa isin jira. Kunoo asumarraan FB koollee Abiyyoo Waarqee kan jedhu follow godhaa achi godhaa isin jira. Egaa daawwattoota koo qophiin irraa qabu xumureen jira. Egaa achumaan chaanaalii koo kan telegiraamii Tech Abbo kan jedhudha jechuudha. Akkuma maqaan isaa kan YouTube waliin tokko kan ta'edha. Kanallee join godhaatiin na hordofaa isin jedha daawwattoota. Egaa qophii keenyatti akka gammaddan abdii guddaan qaba. Qophii biraan hanga walitti deebinuti nagaan naaf turaa isin jedha. Waan daawwattaniif galatooma. Itti gaarii.